xiqqaan tokko hin jira. Yaa uffanneeti uffattee gizee taphattu uffata amma uffattee taphattu san jalaan uffata uffadhu uffata tishartii biraatti xiqqishee Wanni daktarii kan ulaalu jiru arma keessa waan biraa haasofti ijoolleen. What is wrong dangerous? Tajoollee itti dhisi isaan akkasumatti qoosanii tajoollee itti dhisi ati uffata jalaan uffadhu dhageessee abbaabdi. Waan hin beeku waan takka kanatti akkan na waraana waan hin beeku. Eessa jala si waraaname as bahi viidiyoo keessa kan barsiisa. As bahuu bakka cabxee naa yaatu. Bakka caqara cabxee naa yaatu as bahi. Haraqee dhugutee rabbi sajjeesinna. An bakka amma qabbanayyuu bakka gizee agartee xiqqoo ያ ኦፕ ቪዲዮ እንደዚህ አርገው አስጀላ bakka gartee amma bakka gartee harmi dubraa dhaabbatu san irra gisee akkas gaddeemtu gara garaa lallaafa sana osoo hin tahini gara cinaacha achi. Qilleensa. Maaltu isii nami daktarii harma dhaseen kunillee daktarii miti beesee qaba malee wanni daktarii mi kunillee. Yaa ilaa rabbalaa. Beesee qaba malee daktarii miti nillee. Wanni ta'u Doktor Nurattiin tokko doktora nama jira. Mee kana ol naqi doktora kana. Doktor Nurattiin? An siimee jira qilleensa akka taate abbaabdi. Asirra si waraanaa miicina lafee. Bakka san. Bakka kana si waraanaa qilleensa. An takka lillimeen waraanee sodaadha dhaqu waan kanaan be. Qilleensa kuniiti uffata furdaa uffadhuutiti ciisi uffata furdaa uffadhu ciisi sirraa bada inni nu yoo si jabaate immoo marfee yeroo annadhu marfee tiradhu. Gizee agartee fakkeenyaaf oowwu agartee fakkeenyaaf hogguu gizee gadi akkana ta'u deemee ispoortii hojjedhaa hogguu saniin ni fayya jechuudha. Qilleensa yaa. Qilleensa ti. Gaazin hin jiru simbira gaaza. Gaaz nama fayyisatu. Gaaz biyya keenya hin jiru. Gaazin hin jiru gaaza. Abboo jaartii furdoo barbaaddee keessa ina malee ani hindu akkanatti waan aga dilbuu wayii gaafa. No jaartii namarraan dhoositu. Jaartii itti dhaloonnaan qilleensa osoo jiru jaartii itti dhaloonnaan achumaan duutu. Maal kee oowwinna fedhanii waan gizee oowwinna hin fayyanii ish. Namni qilleensa qabu jaartii ittiin dhalaa'u. Ittiin dhalaa'u nama ajjeesa qilleensi. Maal jechuu? An dhugaan sitti immoo jira abbaabdi sireessisi dubbachuu jira. Yoo qilleensa qabaatte dhalaatti hin qaba. Jaartii ittiin makamin jaartii ittiin dabalamin ni duuta. Gabboo fedhan ta furdattee lafarra dabarte. Gabbo. Ati sini sobdaa barbaachisa. Jeesina keessa na baasi. Na dhukkubu jira. Na dhukkubu jira keessa na baasi. Maal? Keessa na baasati. Naggeeffannaa isa ajjeesina. Chaapeen na ajjeese. Naggeeffannaa isa ta'e isaati baafna. No, bakka TikTok tana keessa na baase. No, abbaabdi xiqqisha ta'e xiqqishaan tun kofannaa maal baataa? Ni sini asii annaa barooso silaalu jiru noo laa baatee reeffan tana. Maal tachi sifiiti duraanati immoo. Guyyaa sifiiti jala taa'ee oolaa baraan ciiseetum osuma sifi adiri siin jala ciisuuti hirribni achitti naa hote ati achitti nu dhistee nu biraa hotte TikTokin kiyya darbee mana biraa na fideen. Isin osoo laallu ati immoo isa akkaataan itti taphattu akkaataa filmiiti. Filmii tokko osoo ati jaalattu osoo ati ilaaluu feetu si jalaa dhumata. Torbee dhufuutti paartiin dabarsan osoo ati jaalattu akkasitti. Osoo nuti maaltu uumama jennee si laallu moggotti baatee nu harkaa kutte. Maal sin ati waan dabre nama yaadachiisi wanni kutte dhageeffadhu siif nama. Inni nu jala hin bahin ati please oguu si laallu odoo si laallu nu jala hin bahin. Ati wanni kutte beeyta.
اوكي هاخدي هي ايش كان على فيه Taganaa dhuftuuf ammootinuu barnoota akkasiif taatu. ستة يوم بربعد كم نتمم ماتي Sabriin ta'een qotame waan abaarsa qabdaas yoo boddee taate natti heerumi fayya. Fudhechuun? Fudhechuun maal jechuudha? Yoo dilbuu taate laata lafarra dabarte. Gabaabduu moo? Si wanni afaan kan beekti si wanni naannoon Oromiyaa kutaa kudha takka qabdi. Kam dubbatta si'ate? Haati maal jette? Yoo dilbuu taate na fayyifta waliin maxxanne. Dilbuu jechuun gabaabaa moo dheeraadha? Furdoo. Talafarra dabarte bakka duwwaa akka badaa qabdu. Okay, tadaabbaa daallee guddaa qabdu jechuudha? Oowwaa. Oowwaa kan nyaanne gowwaa inni nyaataa hottu. Guddaa qaba. Ka dukkaana midhaayisammoo wannaa ka dukkaana midhaayisammoo oriijinaali. Oriijinaali. Dhuguma dubrummaa qabdaa osoo sobii. Qaba. Dhugaama. Meeqa qabda wanni sadii jedhan. Sadeenuun jirti. Yes. Ati maal ta'aa jirta fi'ee? Keessaan darba waan kan rabbi sodaadhu. Wallahi dhukkubu jira. Keessaan darbi. Dhugummaan eessa jirteemi? Hojii hojjenne takka. Hojjadhee jira qoccuma dhiqqee asirratti ati mana hojjisiistee turteemi? Maaltu achumaan baddi wanni garam deemte duu? Laa hin baddu noon never ever. Dirqama dhiira qofa barbaadan seetaati. Yaadoo hin baddu wallah. Hojii hojjennaan kuushaa baneena. Laa wallah hin baddu. Jabduudha bar. Jabduudha bar. Teessan jabduudha? Maali? Jabduu irratti bakootu shamarran agartee maal sinye? Shamarran agartee isaan fixinna. Shamarran dubbachuu afaan dadhabee dhiisinna. Waa maran dubbatan afaan Oromootiin. Afaan Ingilishii taate malee. Okay, Ingiliffaan haasa'e sirraa faama. Afaan warra soddaatiin dubbaddu. Ashana gare. Kaseetoche kaalle kaahee kaal qorrotu ka strong nachu ka not qorrote ka dingili never strong. Okay? Sigale Nagalee jira. Afaan Oromoo kabajuu qabna. Gadwaatti hin dubbatanii waan mara. Amma sigale Nagalee jira. Ababdi. way Never give up. Nagesa. Huh? Goodbye. Tanta fiye. Goodbye. What? Nadokkumu jira goodbye. No, asumati himbayin. Yoo si dhukkuma himbayin. Hidhatte? Hidhatte? Maal godhaa jira qo'ee wayna dhibee jedhu jira. Maal godhaa jira? Uummanni komentii kun miskiina. Waan biraa haasawan. Ati maal godhaa jirta silaa wayi? Wallaa rabbi bakka taran akkaasina dhukkubu. يكتبوا كلام ما كويس يعني شيء كتاب عادل لكن كلام فسر كتاب عادل لكن